Waraanni karaa kaabar dhalleetti fufee oole. TPLF naannoo Amaaraa cabsite seenuun magaala qobboofa qabachuusii mootummaan Itoophiyaa ibsanbat galgal baasee mirkaneessuun isa yaadatama. Gareen shororkeessaan TPLF dambalii uummata fayyadamoo weerar cimanarra bantitti fuftee jirti ka jedhe bulchiisi Abiy Ahmad. Dhumaati lammiilee nagaa hambisuuf magaala qobboo gad lakkise bajechuun karaa tajaajila koominikeeshinii mootummaatiin uummata dhageessis. TPLF garuu haleella jajjabdu guyyoottan sadiif godha jiru loltu faashist Abiy Ahmad dufite dhug bojuun eedota guguddoo Fokis Zobel Mandafara Robit Shiyoch Mariam iftukloch farka qabjechuusi midiyaa naannicha Tigraay TV waabeeffaan gabaasot khalees galgal irra jalqabuun aktiivistoota mootummaatiin midiyaa lawaasarra maxxanfama jiraniin TPLF magaal qobboo keessa dhiibamte baafamu faatu deeffa gareen adbilis baasa uummata Tigraay gamisiitiin magaal waldiyaa qabachuuf kiiloomeetira torban naafaf jechuusi Aljazeeraan gabaas hataatuuti immoo Oromiyaa miidiyaa neetwork dhuunfaan TPLF dhiibamte qobboo keessa baafamu yookaan waldiyaa dhiyaachuusi ilaalchisuun agoduun tunqindooftu waan qulqulleeffatu tokkolleen taatus gabaas miidiyaa war Jarman Dooch Veeleen kalees qabate gadiin baheen barattooti yuunivarsiitii waldiyaa moona yuunivarsiiticha gad lakkisuun baqachuu irratti argama lolo wayyaaneef PP kanirra daa'imman umrii waraanaaf hin dhaqqabin dabalate ijoolleen didiqqoof jaarroleen faan TPLF irra qawwee hidhatanii duula jiraachuu ragaalee mul'is mootummaan Itoophiyaa TPLF seer waraan idil addunyaa cabsuun daa'imman duulchisuu jirti jechuun addunyaa watwaat Ameerikaa gamta Awurooppaa Yuunaayitid Neeshiniif gamtaan Afrikaa faalleen armirratti haga qardabartu waan tokkollee cuqinjeen loltoota Abiy Ahmad dhuqqees midiyaatiin dhiibamte waraana seentu kumaatama obbaamne jir laf jala qabamte deebisuuf yaalii godhuun Abiy laf baay'ee dhaba jiraachuu Tiwiitar gubbaa akka barreesse dubbi himaa wayyaane Tigraay Geetaachoo Raddaa kaasa'e jaal sarare isantima Abiy rakkotan keessa ba'uun danda jechuu waaccifu irratti argaa waraa waggoottan lamaaf deema jir kanaan irdedeebi'e wayyaane mo'achuu ka dubbata Abiy Ahmad haadha warri isa giifti dure Zinnaash Taayyaachoo qabachuun biikaab Afrikaa Aljeeriyaa daawwachuu jiraa jedhe biyyoofi tawaraanaan gaagaamuu jirti dhiisanii saati tana daawwiif bahuu maaliif barbaachifteen gaafi jalqabataa xiinxaltooti siyaas gaaf Afrikaa kadhimmi Itoophiyaatti dhiyeennaan hordofan dureen biltsiginnaa kun Abiy Ahmad meesha waraana kadhachuuf bi Abdul Mahjir Teboobee Aljeeritti malee jee gareen federaala risa samirra ibiddar caas qabiyyootan arabarra kadhaan guurrat kan loltoota ficuuf caala dhaabbat TPLF garuu loltoota lafootii waraan Itoophiyaa kan kasaarsusi dubbatam viidiyoowwan deeggartootaaf midiyaaleen TPLF maxxansa jiranii waraanni Itoophiyaa kalaakobsaan dhuugtaan mallee boojamu irratti argaa risaan Abiy Ahmad qayyilma mardaasaa bobbaas jedhan maqalee darate ibiddu dhuugar caasuun Tigraay keessa namoota raachiisu isa gabaasne turre biyyatti kaab Afrikaatuun Aljeeriyaan Afrika irra Gibxi taansite meeshaalee waraanaatiin lammeessu irratti argamte ilmi Ali dheeraa Abiy Ahmad illeen qawwee naaf bita jechuuf achitti malee jee kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti lolli waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru tibbana jabaateetti fuun himameen lola bakka garagaraatti gaggeeffamaa jiruun injifannoo jabaa argataa jiraachuu kan ibse waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala aanaalee godina Shawaa Lixaa salaalee iddoowwan garagaraatti lola gaggeeffamee loltoota mootummaa hedduu dhabamsiisuu fi meeshaalee waraanaa boojuu ibseera. waraana mootummaa aanaa Aadaa Bargaa kaampii karkarreessaa irraa ka'uun paatroolii lamaan gara Incinneetti malaa tureetti tarkaanfii fudhachuu kan ibse WBO'n zoonii giddu galeessa loltoota 15 ajjeesuun meeshaalee waraanaa hedduu boojuu ibseera. Aanaalee Sulultaa Darraa fi Ejersa Lafoottis tarkaanfii wal fakkaatu fudhachuu ibse. Zoonii Lixaatti humni waraana bilisummaa Oromoo Wallagga Bahaa keessa socho'uun gameessaatiin aanaalee Haroo Limmuu fi Limmuu Galiilaa dabalatee iddoowwan garagaraatti tarkaanfii jabaa waraana mootummaa irratti fudhachuun ibsameera. aanaalee Hirmanitti mooraa waraana mootummaa haleeluu hidhamtoota siyaasaa hiikuu fi magaalota to'achuu dabalatee injifannoowwan gurguddoo argachuus ibseera. Zoonii kibbaatti Gujii Bahaa keessa kan socho'u Cibraan Soddon Booroo gameessaatiin tibban irra deddeebiin waraana mootummaa irratti tarkaanfii jajjabaa fudhataa jiraachuu konkolaattota waraanaa barbadeessuu fi loltoota sirna aangoo irra jiru tiksan haleeluu dabalatee kasaaraa waraanaa jabaa humna mootummaa irraan gahaa jiraachuu ibse. Lolaa gayya 26 iddoo garagaraatti gaggeeffameen konkolaataa 14 dishqaa fi BKM dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu boojuu kan ibse Cibraan Soddon Booroo lola kanaan loltoonni mootummaa hedduun dhumuu ibseera. Mootummaan gameessaatiin waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisaa jiraachuu ibsaa turuun ni yaadatama.
Salaaliyaan dagam ganda yaayyaa haroo keessatti waraanni mootummaa dargaggoota lafaa dhufii lama sababa tokko malee yoo ajjeesu sadimmoo madeessuu maatiin dargaggoota himanii jiru. Ana dagam ganda yaayyaa harootti waraanni mootummaa gochaa gara jabinaa kan akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 14 bara 2014 raawwate. Waraanni biltigina dargaggoota ganda kanaa shan isii waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan maatii biraa funaanee deemuudhaan rasaasatti dhukaasee laga Magoriitti naqee jedhu maatiin shanan isaanii keessaan Ijaaraa Mokonanii fi Fiqaadaa Tolosaa ajjeefamu maatiin himan. Dargaggoonni sadan hafan miidhama hamaaf saaxilamanii amma wal'aansarra jiru. Ijoollee lamaan ajjeefaman keessaa reeffi Fiqaadaa Tolosaa qofti akka argame himu warri isaa. Ijaaraa Mokonnon guyyoota lamaaf reeffa isaa barbaadanii kan jibbaatan ta'uu maatiin himanii jiru. Godina kanatti irra deddeebiin dargaggoonni fi maatiin isaanii hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhamuun ajjeefamaa jiru. Sababa tokko malee waraanaan saamamaa qe'een irratti gubachaa jira. Maatiin kumaatamaan manidhaa achiin dararamaa jiru. Daldaltoonni jimaa Addis Istaandarditti dubbatan kan waldaa daldala jimaa biiftuu bahaa jedhamu jalatti waggaa lama dura gurmaan akka jedhanitti shiraan gabaa jimaa keessaa dhiibamanii jiru. Warri shiraan nu baasaa jiru kun immoo daldaltoota seeraan alaa fi namoota mootummaan ofiisaa gabaa keessa naqatee jedhu. Maddi eenyummaa isaa himachuu hin feene tokko akka jedhetti qonnaan bultoonni fi daldaltoonni waldaa biiftuu bahaa Oromiyaa gabaa keessaa kabaafamaa jiran daldaltoota seeraan alaa fi dhiibbaa namoota caasaa mootummaa keessa jiraniin deeggaramuudhaani. Jalqabumarraayyuu qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa fayyadamaa hin turre amma immoo qonnaan bulaan gurmaa'ee gabaa kanatti seenes qormaatatti seenee jira jedhan. Daldaltoonni seeraan alaa gabaa kana dhuunfachuudhaan jimaa kiiloogiraama tokko duraan $10 ture $5tti gad deebisanii jiru. Ofii isaanii immoo ala baasanii $20 fi 30tti gurguratu. Gaafa mootummaaf gabaasan immoo $5tti gurgurree jedhanii gabaafatu. Jidduu kanatti kan kasaaraa jiru qonnaan bulaadha jedhan. Waldaan daldala jimaa biiftuu bahaa Oromiyaa erga hundaa'ee waggoota lama qonnaan bultoota dabalatee miseensota daldaltoota jimaa 500 fi kaapitaala birrii $200,000 fi $40,000 hundaa'e amma garuu gabaa keessaa dhiibamaa jira. Namni kabbadaa jedhamu kan maqaan isaa sodaa nageenyaaf jijjiirame jimaan utubaa jireenyaa qonnaan bultoota miiloonotaa Harargeeti. Garuu qonnaan bulaan gatii dafqasaa takka argatee hin beeku jedha. Asiin duras jeneraalotatu nagadachaa ture jedha. Gaaf sanas gaafii wal fakkaataa kaasaa turre. Jijjiiramni dhufunaan mootummaan naannoo Oromiyaa qonnaan bulaan gabaa jimaa kanarraa akka fayyadamu haala mijeessee ture. Waldaan keenyas bu'uura kanaan hundaa'e. Waldaan kun waldaa ulaagaa hunda guutee heeyyama argateedha. Yerootti jimaa gara Somaaliyaa erguuf carraaqaa turretti geejjibnis bakkatti deebi'ee weerarri COVID-19 tasgabbaa'ee ture. Garuu daldaltoonni surraa jedhaman dhiibbaa uumuu eegalan. Gareen kun daldala jimaa Somaalilaand waggootaaf warra dhuunfate. Gabaa Somaaliyaa seennee qonnaan bulaa keenyaafis hiree banna abdii jedhu qabna ture. Somaaliyaa deemnee Pireezidaant Abdullaahi Farmaajoo waliinis dubbannee turre. Gara Somaaliyaa jimaa ergachuufis waliigallee turre. Maamilas argannee turre. Maamilli keenya marsaa duraatiin $400,000 akkaawuntii keenyatti erga nuu galchee booda bulchiinsa Somaaliyaa ammaarraa heeyyama argachuu hin dandeenye. Daldaltoonni surraa jedhaman dhufanii nu jeeqan. Mootummaan Somaaliyaa ammaa gaafa dubbifnu daldaltoota Somaalilaand surraa jedhaman qofaaf jimaan heeyyamamuun jedhanii jedha namni kun. Warri kun jimaa kiiloogiraama tokko tuqaalama $15tti gurguru. Mootummaaf kan gabaasan $5. Kun mootummaas ni miidha. Miseensi biiftuu baha Oromiyaa kun akka jedhetti mootummaan jimaa kiiloogiraama tokko $10tti yeroo ol kaasetti jimaan karaa seeraan alaatiin Jibuutii fi Somaaliyaatti akka daddabarfamu gochaa jiru jarri kun. Deebi'ee immoo $5 akka bitamu godhu. Nu carraa biraa waan hin qabneef warruma surraa kanatti gurgurra. Marsaa lammaffaa gatiin jimaa alatti erginee gaafa nuuf deebi'u kana booda jimaa karaa kaampaanii mootummaa biiftuu addunyaa qofaan yoo ta'e malee isinirraa hin binnu nuun jedhan. Biiftuun addunyaa immoo kaampaanii mootummaati. Waldaa misooma Oromiyaa jala kaampaanii jirudha. Gabaa Puuntlaandis yaallee turre. Battaluma nuyi gabaa Puuntlaand seenne mootummaan naannoo Oromiyaa daldalaa armaan dura gabaa jimaa keessa hin turre heeyyama ekspoortii kennee seensisee gatii jimaa gadi buuse. Jimaan amma gatii oomishaatii gadiin gurgurama. Kanaaf mootummaan harkasaa gabaa jimaa keessaa akka baafatuu fi warra daldala kontiroobaandii jimaa irratti hirmaatu akka seeratti dhiyeessu gaafannaa jedhu qonnaan bultoonni fi daldaltoonni jimaa baha Oromiyaa kunneen. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ji'oota dura gabaa jimaa daldaltoota seeraan alaan dhuunfatame fooyyessuuf akka hojjetan gaazexaa Kaapitaal jedhamutti himanii turan. Daldaltoota kontiroobaandiis ni dhaabne jedhanii turan. Gabaa fi oomisha jimaa ammayyeessuuf illee giddugaloota gabaa jimaa hundeessaa jiraachuu himanii turan. Haa ta'u malee hojiin daldala seeraan alaa jimaa caasaa mootummaa obbo Shimallis Abdiisaa fa'iin hoogganamuun dhuunfatamee jiraachuu qondaaltonni biltsiginnaa Oromiyaa mataan isaanii osoo nafin ragaa bahaa turanii jiru. Urban Darbii Yuunivarsiitii Diillaa keessatti tiishartii suuraa Hacaaluu Hundeessaa ofirraa qabu barattoota irraa guuruudhaan
gubaa turan. Kana hordofee guyyaan dheengaddaa barattoonni yuunivarsiitichaa hiriira nagaa bahuun balaaleffatanii jiru. Hiriirri balaaleffannaa kun mooraa yuunivarsiitii Diillaa Yaa'oodhaa yookaan Samaaraa jedhamu keessatti godhame. Ergaawwan hiriira kana mootummaan gocha sabaa fi saba walitti buusu barattoota walitti buusuu nurraa haa dhaabu qaamni tishartii suuraa Hacaaluu maxxanfame barattoota irraa guuruun gube seeratti nuuf haa dhiyaatu dhiibbaan barattoota Oromoo irratti taasifamaa jiru hatattamaan yaa dhaabbatu kanneen jedhan fa'a.